Gaaffiin keenya kunoo eegalee jira. Dhugaa yookaan soba jechuudhaan mee ofaa madaallu. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Yoonaas Tarshiishitti ergamnaan gara Naanaweetti miliqe. Mee deebitti kana hubadhaa sirriitti. Yoonaas Tarshiishitti ergamnaan gara Naanaweetti miliqe. Akka kootti deebiin soba jedhee yaada. Ani ofii akkasitti qopheessee fide otoo hin taane appilikeeshinii mata akkasumatti naa baasa. Ani waan appilikeeshiniin baasu isinuma wajjiniin qoramaan deemaa jechuudha. Deebiinsaa sobadha. Deebiin kun sirrii yoonaa ta'e raayitii naa kennaa jechuudha. Yoonaas Naanaweetti ergame malee Tarshiishitti ergame miti. Naanaweetti ergameetu gara Tarshiishitti baqatee jechuudha. Akkas kunoo qaxalee ijoollee Waaqayyoo ammallee ana wajjinaa ta'uu turtiin keessanii viidiyoo kan amma dhumaatti ilaalaa. Dhugaa Waaqayyoo wanta foon keessan caalaa hafuura keessan gammachiisu yoo dhaggeeffattan keessi keessaniin boqotaa hin gammada. Kanaaf ammallee gaaffii baay'ee hafaniiru ittuma fufna. Jalqabdanii hin dhiisinaadha. Sababiin isaa yoo obboloota koo yeroo baay'ee isa kan ilaaluuf iddoo qabna diraamaa garagaraa koomedii garagaraa ilaaluudhaa fi sa'aatii 2-3 fudhanna. Garuu kun yoo baay'ate daqiiqaa 10 isinitti fudhatu. Garuu namni itti jiraate immoo jireenya isaa haareffataa, hafuura isaa guddifata. Ani dhugaa dubbachuuf obboloota koo gaafa sagalee Waaqayyoo akkasittiin ilaalu keessa kootu na gammada. Maaliif hamma dandeettii koo gaafan baru hagaman deebisee hagam dhabee. Gaaffii itti aanu gaaffiin itti aanu immoo akkas jedha. Phexros ifni waaqarraa kan itti mul'atee otoo gara Damaasqootti deemuuti. Phexros ifni waaqarraa kan itti mul'ate otoo gara Damaasqootti deemuuti. Deebiin kun maali? Akka kootti sobadha. Phexros otoo hin taane Saa'ol yookaan Phaawulos isa jedhamedha jechuudha. Ifama mee deebiin koo sirrii moo sirrii ta'uu dhiisuusaa wajjiniin ilaalla. Kunoo hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 2 Phaawulos jedha. Gara gaaffii itti aanutti darbina. Gaaffii itti aanu Daawit akka mootii ta'uuf kan dibe Saamu'eelidha. Dhugaa yookaan soba? Daawit akka mootii ta'uuf kan dibe Saamu'eelidha. Akka kootti dhugaadha. Mee deebichi sirrii moo sirrii ta'uu dhiisu waliin ilaalla. Raayit tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa argattu. Mee gara gaaffii itti aanutti darbina. Gaaffii itti aanu macaafa qulqulluu keessaa baay'ina boqonnaadhaan faarsaa Daawit kan caalu hin jiru jedha. Mee deebicha dhugaadha sirrii ta'uuf dhiisuusa boqonnaa kamirra akka jirus waliin ilaalla. Kunoo macaafa faarfannaa irraa argamaa jechuudha. Gara deebii itti aanutti ilaalla. Gaaffii itti aanu Yesuus Phaawulosiin otoo qurxummii qabu argee jedha. Mee asitti sirriitti itti yaadnu. Yesuus Phaawulosiin otoo qurxummii qabu argee jedha. Deebichi sobadha. Yesuus otoo inni qurxummii qabu kan arge Phaawulos otoo hin taane Phexros faati. Phaawulosiin otoo inni Damaasqootti deemuuti kan inni argee jechuudha. Deebichi sobadha.
sirrii ta'uuf dhiisuusaa mee wal wajjin ilaalla. Kunoo raayit hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 3 karaa Damaaqsootti argee jedha. Gaaffii itti aanu Addaamii fi Hewaan qullaa ta'uu isaanii yeroo beekanii uffata gogaa argatanii ofitti uffatanii jedha. Addaamii fi Hewaan qullaa ta'uu isaanii yeroo beekanii uffata gogaa arganiiti ofitti uffatanii. Mee sammuu keessan keessatti yaadame jalqaba uffata akkamiiti kan isaan ofitti uffatanii? Akka kootti deebichi sobadha. Sababiin isaayyuu kan isaan jalqaba uffatanii baaladha jechuudha. Mee boqonnaa kam keessattis akka argamu deebii sirriis akka nuuf laatu ilaalla. Deebii soba jettuun tuqa. Kunoo raayit naaf godheera. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraa baala harbuu uffatanii jedha. Gaaffii itti aanu akkasidha. Raahel mucaa isheen Yaaqoobiif godhatte Ruubeelidha. Raahel mucaa isheen Yaaqoobiif godhatte Ruubeenidha jedha. Akka kootti soba. Raahel ijoollee lamadha. Isaanis Yuusefiif Biniyaamidha. Mee deebichi sobadha. Ifama deebichi sobadha. Mee isinillee sammuu keessanitti yaada. Raahel mucaa isheen Yaaqoobiif godhatte eenyudha? Akka macaafa qulqulluutti sobadha. Mee deebicha sirrii ta'uu waliin ilaalla. Kunoo seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 32 ijoollee Raahel Yuusefiif Biniyaamidha. Mee gaaffii itti aanu. Kunoo gaaffii isa dhumaa. Ijoollee Yaaqoob keessaa akka yeeyyii waan qabee jirutti inni jedhame Biniyaamidha. Irraan deebi'a. Ijoollee Yaaqoob keessaa akka yeeyyii waan qabee jirutti inni jedhame Biniyaamidha. Deebichi dhugaadha. Mee sirrii ta'uuf dhiisuusaa waliin ilaalla. Kunoo raayit godhee jira. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 27 irraa argattu. Har'aaf asuma irratti nu ga'a. Turtii na waliin gootanii viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltaniif Waaqayyo hubannaa ogummaa kana caalu isiniif haa baay'isu. Egaa waan baay'ee akka irraa barattanii akka ofii keessanillee dandeettii keessan akka baay'ee of madaaltanii abdiin qaba. Sababiin isaayyuu namni tokko gaafa waa baruu waan guddaa sammuu isaatti dhaga'ama. Sababiin isaayyuu hundi beekaa ta'e dhalatetu hin taane baraa waan adeemuuf sagalee Waaqayyo immoo gaafa itti dhiyaannu gaafa baruudhaaf fedhii isaa godhannu isa durii caalaa Waaqayyo sammuu keenya bana, keessa keenya bana. Kanaaf yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraarraa waan baay'ee dhaggeeffatu. Garuu bara kana keessa laphee waan takka kana dhaggeeffatu badaa hin argamu. Kanaaf isin immoo ana wajjin taatanii hamma dhumaatti na waliin turuu keessaniif baay'ee tokko kabaja guddaa, jaalala guddaa ana biraa qabdu. Ulfaadhaa. Like, subscribe, share gochuudhaanis marsaa biraallee itti nuufuu fi kan jettanii yoo ta'e komentii keessan ilaalee itti isinii deebuu nan danda'a.
Maaliif waaqayyoo gaditti jajjabinni keessan anallee barbaachisa waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Na waliin turuu keessaniif ulfaadha. Shalom.